Yeroo gara kaaffee, yuunivarsiitii fi hoteela adda addaa deemtan yeroo hunda firii waayifaayi waan jedhu argitu. Haa ta'u garuu nageenya waayifaayi kanneenii akkami jettaniif gaafattanii beektu. Daataalee baankii wal qabatu dabalatee daataan ani qabu hatamuu danda'a jettaniif gaafattanii beektu. Viidiyoo har'aa keessatti hammeenyaa fi miidhaa paabliik waayifaayiin yookaan waayifaayiin uummataa isinirraan ga'uu danda'uun isinitti himaa na waliin tura. Jalqaba maalummaa paabliik waayifaayi kana isinii ibsuu irraa hin eegala. Waayifaayiin uummataa yookaan paabliik waayifaayi jechuun intarneeta yeroo wal fakkaataa keessatti namoonni baay'een konneekti gochuudhaan wal faana fayyadaman jechuudha. Fakkeenyaaf yuunivarsiitii kaampaas waayifaayi fudhachuu dandeenya, waayifaayi hoteelaa, kaaffee fi eerpoortii faan waayifaayi uummataa qabu jechuudha. Amma rakkoon jiru waayifaayi san mataa isaa osoo hin taane nama waayifaayi san keessa isinii waliin jiru beekuu dhabuu keessanii jechuudha. Waan kana isiniif ibsuudhaaf makiinaa qixqixii gara baadiyyaa hojjetu takkaa yaadadha. Yookaan ammoo baasii magaalaa Finfinnee jechuun ni danda'ama. Imaltoota ta'an caalaa imaltoota dhaabbatantu lakkoofsaan baay'ata. Namatti waliin achi keessa jiru hin beektu jechuudha. Fedhu siyaa'insi waliin jiraachuu danda'a, mosaadillee dabalatee jechuudha. Wal dhiiburraa kan ka'e yoo namni keessa si seenes gajjettee ilaaluu hin dandeessu. Silkiin keetii fi qarshiin keetii salphaatti kan namaa ta'uu danda'a jechuudha. Waayifaayi uummataa kana yookaan ammoo paabliik waayifaayi kana fakkeenya makiinaa kanaatti fudhachuu ni dandeessu jechuudha. Miidhaa waayifaayiin kun qabu tokko tokkoon isinitti himuu dura hubannoo dogongoraa namni keenya qabuun isinitti hima. Tokkoffaa yeroo waayifaayi fayyadamtan namni biraa karaa kaameraa silkii keessanii isin ilaaluu ni danda'a. Deebiin isaa hin danda'u jechuudha. Lammaffaa namni biraa karaa waayifaayi sanii iskiriina silkii keessanii ilaaluu ni danda'a. Deebiin isaa ilaaluu hin danda'u kan jedhu ta'a jechuudha. Sadaffaa yeroo waayifaayi fayyadamtan mootummaa yookaan Itiyoo Telekoomiin isin ilaalaa jira isin ilaaluu hin danda'u jechuudha walumaa galatti. Kanaaf dogongoroota sadeen kana beekuu qabdan jechuudha. Kanaaf waayifaayiin yookaan karaa waayifaayi namni kallattiin isin ilaaluu hin danda'u garuu wanti hamaan inni godhuu danda'u maali? Daataa keessan attaak gochuu danda'a jechuudha. Mee amma garuma miidhaa waayifaayiin kun geessisuu danda'utti isin dabarsa jechuudha. Haakaroonni paabliik waayifaayi fayyadamanii miidhaalee armaan gadii kana isinirraan ga'uu danda'u jechuudha. Tokkoffaa feek waayifaayi neetworks jedhama. Inni kun haakeroonni waayifaayi feek ta'e maqaa isin beektaniin kireet gochuu danda'u. Fakkeenyaaf firii kaampaas waayifaayi, kaaffee firii intarneet, hotel waayifaayi, maqaalee akkanaa kana waayifaayi ifii barbaadan waayifaayi feek ta'e kireet gochuu danda'u jechuudha. Maqaa waayifaayi hoteela sanii fakkeessanii yookaan maqaa waayifaayi kaaffee isin beektanii kan fakkaatu garuu kan feek ta'e kireet gochuu danda'u jechuudha. Egaa isin waayifaayi dhugaa jettanii yeroo konneekti gootan harka warra haakerootaa seentanii jirtanii jechuudha walumaa galatti. Fakkeenyaaf waan kana yoon isiniif ibse akkuma nama silkii isaa ta'u paaswordii hin qabne nama hin beekne tokko kannee naaqa bijee biraa deemeeti jechuudha. Kanaaf namtichi kun isin boodarraa waan barbaade godhuu danda'a, daataa keessan fudhachuu danda'a, keessa dabarsachuu danda'a, takka ammoo wantoota isin iccitiin kaawwatan hundaa'uu beekuu danda'a jechuudha. Kanaaf osoo waayifaayi hoteela tokko konneekti hin goone dura dhugummaa waayifaayi sanii veerifaayi gochuutu isinirra jiraata. Maaliifi waayifaayiin maqaa feek ta'een uumamu hedduutu jira waan ta'eef waan akkana kanarraa ifeeguu qabna jechuudha. Lammaffaa miidhaan inni lammaffaa maal jedhama? Man in the middle attack jedhama. Man in the middle attack jedhama. Inni kun namni biraa iccitiidhaan siif intarneeta jidduu taa'uudha jechuudha. Miidhaan gosa kanaa kun namni tokko osoo ati hin beekin siif intarneeta gidduu taa'uudhaan waan ati hojjettu ilaaluu danda'a. Websaayitii isin seentan arguu ni danda'anii daataan isin gara intarneetii ergitan hundi jara kana biraan dabra jechuudha. Loogiin kiredenshaalii keessan hatuu danda'u fakkeenyaaf yuuzarneemii fi paaswordii keessan ni argan jechuudha uummanni kun. Seensa isin gara imeelii gootan arguu danda'u fakkeenyaaf imeel looginii keessan akka jirutti beekuu danda'u jechuudha. Seensa gara feesbuukii arguu danda'u, seensa gara feesbuukii keessanii arguu danda'u jechuudha. Websaayitiiwwan ooldi ta'an yookaan ammoo HTTP qofa qaban salphaatti paaswordii beekuu danda'u jechuudha. Websaayitiin bakka lamatti addaan qoodama. Tokkoffaan HTTP kan qabutu jira, lammaffaan ammoo HTTPS kan qabutu jira jechuudha. Kan HTTP qaban kun security'n isaanii yeroo baay'ee gaxaanaadha, warra ooldi ta'anidha jechuudha. Kanaaf websaayitii akkanaa kana fayyadamuu irraa of qusachuu qabna jechuudha. Websaayitii HTTPS fi HTTP qaban kana isin agarsiisuun ni danda'a. Fakkeenyaaf gara Chrome kiyyaa seenuudhaan haala kanaan yeroon gara Chrome seenu gubbaa kanatti akka isin mul'atu kanatti websaayitiin tun maal qabdi? HTTPS qabdi jechuudha. Websaayitoonni gariin garuu bakka kanatti HTTP qofa qaban, HTTPS hin qaban jechuudha. Kanaaf iddoo kanatti akkuma argitan ammas mallattoo qulfiitu jira jechuudha. Websaayitoonni mallattoo qulfii kana qaban websaayitoota security'n isaanii olaanaati. Websaayitoonni iddoo kana mallattoo qulfii hin qabnee fi iddoo kana ammoo HTTP qofa qaban websaayitoota akka isan irraa ifeeguu qabdan jechuudha. Yeroo baay'ee websaayitii haakerootaa waan ta'eef jechuudha. Akkasuma odeeffannoowwan keessan kan baankii fi kiriptoodhaan wal qabatan isin jalaa hatuu danda'u jechuudha jirri kun. Kanaaf hammeenyi waayifaan kun qabu inni lammaffaadha. Man in the middle attack kana jechuudha. Yeroo isin public wifi connect gootan public wifi san haakarri fayyadamaa yoo jiraate isiniif intarneeta keessan jidduu taa'uudhaan daataa keessan kan gara intarneetaa yaa'u akka jirutti ilaaluu danda'a, akka jirutti ammoo daataa keessan beekuu danda'a jechuudha. Kanaaf inni lammaffaa kana fakkaata. Hammeenyi waayifaayi kanaa inni sadaffaan session hijacking jedhama. Yeroo isin paaswordiidhaan gara websaayitii unsecure tahanii seentan websaayitoonni opshina maal jedhu qabu? Remember me for the next time opshina jedhu qabu jechuudha. Websaayitoonni baay'een akka paaswordii keessan
yeroo itti aanu yaadataniif remember me for the next time waan jedhu qabu yookaan option akkas jedhu qabu. Yeroo kana seshiniin keessan kan isin gara websaayitichaa ittiin seentan san ni galmaa waan ta'eef yoo baatanii irra deebitanii gara websaayitichaa seentanillee paaswordii isin hin gaafatu jechuudha. Kanaaf haakaroonni osoo paaswordii isaan hin barbaachifne karaa seshinii galmaa'eessanii yookaan immoo karaa seshinii galmaa'eessaniitiin gara akkaawuntii keessanii seenuu danda'u jechuudha. Wanti kun websaayitoota hunda osoo hin taane websaayitoota old ta'anii fi sekuriitiin isaanii laafaa ta'e irratti mudata jechuudha yeroo baay'ee. Websaayitoonni fi appilikeeshinoonni ammayyaa hedduun isaanii waan kana ifirraa ittisuu ni danda'u waan ta'eef baay'ee rakkoo hin qabu jechuudha. Kanaaf miidhaan inni afuraffaa yookaan immoo miidhaa waayifaan kun isinitti fiduu danda'u inni afuraffaan fake updates and downloads jedhama. Inni kun public wifi kanarratti haakaroonni pop-up yookaan immoo meseejii isinitti erguu danda'u jechuudha. Pop-upin isaan erguu danda'an keessaa tokko maali? Update your phone waan jedhu isinitti erguu danda'anii silkiin keessan update akka barbaadu isin gaafachuu danda'an jechuudha wifi kana keessa osoo jirtanii. Kanaaf yeroo isin liinkii sanarra gattu qattan yookaan immoo yeroo isin waan sanarra gattu hitan appilikeeshinii yookaan immoo malweerii isaanii silkii keessan irratti buufattanii jirta waan ta'eef dubbiin achumatti isinii dhumata jechuudha. Kanaaf waan akkanarraa of eeguu qabdanii jechuudha. Wifi public ta'e irratti yookaan immoo wifi uummataa irratti silkii keessanillee update godhuu qabdan jechuudha. Ergaan isaan ergan keessaa ergaan inni biraa maali? Install this app kaja isinitti erguu danda'an fakkeenyaaf. Appilikeeshina wayii akka isin install gootan isin gaafachuu danda'u. Yoo isin appilikeeshina san irra gattu qattan yookaan immoo appilikeeshina san install gootan kanaaf silkiin keessan harka keessanii bahee harka isaanii seenee jira jechuudha. Kanaaf public wifi keessa jirtan yookaan immoo yeroo wifi uummataa keessa fayyadamaa jirtan appilikeeshinii gabbufachuu irraa of eeggachuu qabdanii silkii keessan update godhuu irraa illee of eeggachuu qabdanii miseejii adda addaa kan karaa intarneetii isinii dhuftu irraa of eeggachuu qabdanii jechuudha. Egaa karaalee ittiin hatamuu dandeessan armaan olitti ilaallee jirra. Kanatti aansee daataan haakaroonni isin jalaa hatuu danda'an maal fa'aadha waan jedhu san ilaallaa jechuudha. Daataan haakaroonni isin jalaa hatuu danda'an kan armaan gadii kana fakkaata. Tokkoffaa imeeliin keessan guutumaa guutuutti hatamuu danda'a. Yeroo baay'ee onlaayinii irratti daataawwan hataman keessa imeeliin jalqaba irratti argama jechuudha. Kanaaf imeeliin keessan guutumaa guutuutti beekuu danda'u jechuudha warri haakaroota. Lammaffaa irratti aappiiwwan baankii wal qabatan miidhaa gadi aanaatu irra gahuu danda'a. Teeleebirrii fi waatsaappii illee akkasumatti miidhaan isaan irra gahu miidhaa gadi aanaadha. Miidhaa guddaa ta'uu dhiisuu danda'a jechuudha. Akkasuma karaa kaameraa garuu miidhaan gahu hin jiru. Karaa kaameraatiin isin laaluu hin danda'anii karaa kaameraatiin laayivii isin laaluu hin danda'an jechuudha. Aappiiwwan qarshii wal qabatan yookaan immoo appilikeeshinoonni moobaayil baankingii fi waan akkana kana qaban jechuudha. Imeelii keessan caalaa seefiidha jechuudha onlaayinii irratti. Kanaaf isaan imeeliitu irra baay'ee vulnerabilidha jechuudha. Imeeliin keenya salphaatti haakarootaan hatamuu danda'a jechuudha. Egaa mee ammaan tana akkamitti miidhaa kana jalaa bahuu akka dandeenyuun isinitti hima. Miidhaa kana beeknee jirra, miidhaa kana barannee jirra yookaan immoo miidhaa kana dhageessanii jirtanii. Miidhaa dhageessan kana jalaa haala kamiin bahuu dandeessa waan jiru waliin ilaalla jechuudha. Miidhaa kana jalaa bahuudhaaf tokkoffaa akkaawuntii kiriptoo keessanii, akkaawuntii teeleebirriitii fi waan baankii wal qabatu yeroo seenuu barbaadan moobaayil daataa fayyadamuu qabdanii jechuudha. Kanaaf wantoota armaan olii kanarratti public wifi fayyadamuu hin qabdanii jechuudha. Lammaffaa wifi uummataatiin gara imeelii keessanii seenurraa if qusachuu qabdanii jechuudha. Kanaaf gara imeelii seenuudhaaf daataa keessan fayyadamuu qabdan jechuudha. Sadaffaa yeroo gara websaayitii tokko seentan mallattoo qulfii qabaachuu isaa yookaan immoo HTTPS ta'uu isaa mirkaneeffachuu qabdu jechuudha. Silkii keessanirraa auto connect to wifi kan jedhu of gochuu qabdu jechuudha. Shanaffaa wifi uummataa yookaan public wifi erga fayyadamtanii booda forget gochuu qabdu jechuudha silkii keessanirraa. Jaffaa wifi uummataa irratti silkii update gochuu fi aappiiwwan install gochuu dhiisuu qabdu jechuudha. Torbaffaan VPN fayyadamuu qabdu. Faayidaan VPN akkuma beekamu akka shifeera qabattoo godhateetii fi akka shifeera qabattoo hin godhatiniiti jechuudha. Shifeera makiinaa ka qabattoo godhatee fi ka qabattoo hin godhatiniiti. Kanaaf VPN wifi akkasii sanarratti akka qabattoo shifeera sanitti nu fayyada jechuudha. Daataa isin gara intarneetii ergitan encrypt isiniif godha. Kanaaf daataa keessan jarri karaa irratti arguu hin danda'u jechuudha. Garuu yoo isin appilikeeshiniiwwan malweerii adda addaa qaban gabbuufattan yookaan immoo install gootan VPN uumaa isinii gochuu hin danda'u jechuudha san booddee. Kanaaf dhumarratti wanti hubachuu qabnu moobaayil daataa fayyadamuun public wifi caalaa seefiidha jechuudha. Kanaaf walumaa galatti public wifi akka sheexana wayiitti fudhachuu osoo hin taane wallaalummaa keenyaatu nu miidha malee wifichaa miti jechuudha. Kanaaf wallaalummaa irraa bahuu qabna. Beekumsi immoo yeroo hundaa'u protect nu godha waan ta'eef itti fayyadama beekuu qabnaa jechuudha wifi kan. Viidiyoon kun yoo isin fayyade share gochuudhaan nama beekumsa malee public wifi yookaan immoo wifi uummataa fayyadamaa jiru biraan gahaa jechaa barumsa waa'ee teknooloojiitiif chaanala biyya kana subscribe godhaa. Viidiyoo biraatiin wal agarraa nagaatti.